أشم أي أشم أبو دبين جبات يا دبين جب أي ها دبين جبات مدة مالي قال لنا البه جتي ورموني بر إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقنا قانفتن ما يخط عجائب ربي ها عجائب ربي النقب عجائب ربي النقب ها وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يويا بقنا قانفتن الرأى سأقلي ديفا نجرة نوف كلشا جا ورخين وعليكم السلام هير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه أبوغا أمغا قبصول لا خنتولتو أمغا وجيت إرتقى ببادي تنتولتي قبصول إيه دران بر بيرا وجه ولجرا إرتو جيب جبابات كانت تلتي أبصر ما تلتي لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها إسي شير إنفايت قرانا ها أي أكان يويسن نجوما فيا جر share invite ay oromo ay ya arra dubbiga qabanne dufne akka gaari qabanne gad dufne ya nagaan dufne isiniin nagaan noyitani ya isinis nagaan noyidani miti arra difafanna jiro ya دي فبنقول شيخاس نما قبا شي تيتيس نما قبا عجائبة ها يا لكيبون دبي شيكوتي ران دبر دي سنرا دبي شيكوتي دراني سنتنمنه شيكوتي منظرا واني سي والفطوف دراني سنتنمنه انغور والفطو جرتي جي دراني سنتنم اما غنا هارت ران دبي تنيره Grupi walirra jaarattee rabbi jecha wallolti seetanis aangoo jecha wallolti jee duriin isin wayna irraa isiniin ambar waan kana waan hin keessa beekuu irraa isiniima isin irra guddaa nan dhageeffatan rakkoon teessan guddaa tana namoonni irra gurguddaan nan dhageeffatan ammoo bilziqinnaa keessa waan jira amma bilziqinnaa keessoo isiitiin si himuu deema sii gale har'a maaltu ta'ee maaltu dhufuu deema bilziqinnaan maal gabbuusuu deemti duurseetiin si himuu tureemi baadiyyaa jira boo baadiyyaa rabbi si haa baasu waalaikum salaam ay doktara keenya doktara asli bagana gaan dhuftan isin hundinuu nin dubbadda share invite godhaga kan dafee dubbaddu yoo barbaadan share invite godhaadha nama ol fifida dubbii sheekkotii manzaraan duriin isinii hime si galee dubbii sheekkotii manzaraan duriin isinii hime ummanni aangoo jecha wal fixu jira rabbii jecha namni wal fixu jiru gaafaanan isiniin jiru aboo sheekkotiin akkan hin jin maari amma kun ugartanii mi tokko faaqa ani ruufoon qaba ani tujjaare ani kana ani umri amata 38 filame mari amata 38 ta'u eenyu raga Itoophiyaa bara certificate ni jira waragaan dhaloota ni jirti haati tiyyaa waa madiida bishaan fi injetti Itoophiyaatti sigal ummata kanarraa dubbadhuudhaan jettanii an sheekaa butaati ani nama sheekummaa isaa tiifatee ummata khiyaaf sagalee ta'e bar sigalee abadan bilziqinnaa in gufguuf jee nama ummata khiyya filatee ummata khiyaaf sagalee ta'e bar maalaas sheekotii manzaraat
Shemmisaayiloo faa dhageeffadhaa deemaati. Nuti musliimuma Itoophiyaa ta'uu nu gayaadha yaa. Shemmisaayiloo laala akka tolu taale. Yaa Rabbi arra misaayila isa darbuu deeme jeetti ilaale hangaafa inni laafee dhufu takka si gale. Nuti duraan musliima jiraattota Itoophiyaa nuun jaani. Musliimuma Itoophiyaa nu gaya. Hai hanganumaaf qabsoo itee hanganumaaf dhiiga ganna itee. Maaliif qumaata qubni birqee jette Oromoon qumaata jechuun nama qubni kun irraa ciccite gartanii qumaataan tun qubni kun waan ammanaa fi sibiratti quba kana bibbireedaa kana qabnaa barreerran kaayyenne qumaata qubni birqee jansi gala qubuma kanaatu waan guddaadha qumaatatti soo saniifu akkamma fakkeenya sheekaa butu amoluudhaami raastaan nabira waan birqeedhaa jechuudha. هذا كل شيء من الراس خنا ربني جونسون نبيره أما دكتور أسلم فان راس تكابامي راس تاني سبيره وان قدو ممولوتو سبيره وان قدو داية جو سيقال so ونين كابني تكسيتي بريكيدا أما شيء مثاله نلومو تاله مسلم وماريتو ده نوكيا مالي فيكا بلسوماتي سنبيهو هيكا سياسة تنازل رامبيهو كلمتي يا كلمة جولي ما نكيسا تهمان بين جلاواشير قوتي سيالي تو سنيفو أني مقد ديبيه أما واي شيكوتي أنغو جيش والنيات تران دوبردو قيامات تعمل سيالي سلام أيوة أنا ران دوبردو أنا راندو بدو أنا ملا نما كجاور كنا فارين دو بدس إن تلتوت سياسة غربودا الدنيا غوتو كنا فارين دو بدمن نما بيكم سوا دو بد أما جاور يو عرب سيتيس يو فارسيتيس يو كيتيس سيجله نما كيكاس بيخو مالف نكيك أن هيك بيخايج مالف نفارسن هيك بيخايج خنين كفارو ملي خمن تيم فلان والله لا بلال أما بالذكرنا تنلالي خمنتين فرط نتبرو زون بارتي تينيا نوسراوا جنوني الدين خين نونجاني مالف وان كومن نوجج والله لا نو مفارسو ملي سيقال إيرو مالف نمنخو نخومت إيرو مالف نمنخو نكنتا هجي والله لن إنو مغرتي أن كان الرأيين قد بيه سيقال خنا وجنا سو يسيبتني سيقال هاي سيقال أنشي كتي منظرة درواني نسينيهمي ربي جتش وللولتو أنغو إسانيتي جتش وللولتي مالي أمتا خم مسلمين أمجر والله خيسات بار أماري قبر الرد بار أمتا أولو جرو قبر الرقوكم بساني بار وساني أبي يوجي تاني بيرانو غني تكا أمتا ساني أمتا واللوتي سغلي تاني ميربينا كنجا المسلم أخو المسلم جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إسلام ني توكو أبوليس إسلام أجا سيقال كان إسلام أبوليس ساتشي خافري إسا قبر ولا والو غتو جيرو إسا نارات كيلو خيسة تتاني نتيكا مسلم وماريت نونجا نوغا جاتاي سيقال كان رانا دبيفتني قد ديفتني ربي جاء جوليتي أنا دي ساقام شيكا بوتان عرسناتي أما قرأ ساقانتا خياتين ديما دران دور سودان الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورفيري تايي جتن اتمود دامي تايي خنا وان اني دبته في وان اني قول هندا تكتكاني سنيما فري تايي وري جتن اتمود فري جان سيقال يويا الردي بودان أما أكما بيكا مكالتي دان كرسا غانتان دفي فيتي دبر دبي جاور محمد أرد أوسيتنا جت سيجله ما تدرين تيجي تاراتي إتيان سودان دبي جبيرة جاني ومتا خينيا قدر سجران تنا الرئيس نين دبدا مالتو دب دي مجرى بين الرمالي في ريرة باتي مالي في أمتا هريرة بافتي أوليدان نموني هريرة خنا رابهان حفن ميك أدب ماجراني وان جهندا أو وان كيسوتي نسنيه ماجج وان كيسو بيتين سري تغرتي تكتكان قدي بوئي هنغام بيخورا خيسا إسني باقا جج وانا ما بروتنو فوتيسان سيالا وانا ما أصبر أما تتنلوف تنيبر دبيتي جبورو إفتان تكات تلوفتن سيالا سو أكو ما دبرت
dubbii Jawaar zooniin dubbatin dura nuti dheengadda gabbaanee kabajamaan jaalatamaan hayyuun Oromoo Jaaltaayyee Dandaa gabbahee mootummaan an keessa jiru tanaatu BBC interview dhageeffadhu deeme seenaaf lafa ta'es interviewin mootummaan an keessa jiru kanaatu araaran barbaanne guyyaa inni jiru faarsee bulaa fi sigale faarsee bulaa fi girro gartee faayidaa fiitiif duraan Jawaar deeggaruu ture bare irra guddaan girri isaa beeke Jawaar jaalalaa faarsisittiin fakkaatin Jawaar jalaani dachii warra shawaa tana saamnaaf Jawaar faarsuu turan eega Jawaar wanna ta'e wanni ta'e mitirkishoo ta'e booda abi bilziqinaa jala gala mee dalagaa girri isaa nu malaale dalagaa warra faayidaa deemuu nu malaale sigale eega Jawaar akkas ta'e booda akka waliin beenu san ta'e booda isaan maal jala galan bilziqinaa jala galanii jechuudha. Warri sun wal qabatee maal nuun jechuu eegale. Sheekka Abbutarraa Hangaasaa Ahmad Ibrahim Taayyee Dandaa bar faayidaa isaanii dhabaniiti. Bar piippiin faayidaa dhoorkiteeti. Sigale piippiin faayidaa waan dhoorkatteef maaligaa khasaara sa'aatii salaataatii fi sa'aatii salmaa addan beekan sigale kulli shay'in min al time jaami arabi sigale yeroo dawwalli jira yeroo haasawaa jira sa'antu haasawaati gaafa nuti gabbaanee haasoynu way bar faayidaa piipirraa harka tan dhabaniiti wallolani hanga ijoollee OMN irra dalayduun baatu Taayyee maal jechuu turan sigale faayidaa irra wallolan namni Oromoo jecha wallolan jiru mitirkishoo irra wallolan kun hujii PPT jechu PPN amma hayyoota hunda wannitti afaan qabde yoo innichi keessa gatu taalee rakkina tokko ummatatti nima jee waan akkana dhabee jettiin namni afaan qabataa jechu yaa ummata Oromoo dammaqe rabbi sodaadhu nama qabsoo teetis dabalame hundaa'u sigale nama qabsoo teetis dabalame hundaa'u adda baasiiti sigale beekhi yaa ummata keenya adda baasee dhubeekhi adda baafadhu beekhi eeggadda akkana jechuu turanii jechu osoo gaafa Taayyeen akkana juusan yes jaanii hayyoonni Oromoo guutuun yeroo isaanii eeggatanii sigale adda baafatanii isaan kun Taayyee kana dhageeffatanii dubbii arra Oromoon akkanatti salphattu arra Jawaaris gaagabbee faayidaa dhabeeji gaagabbee dhugaa Taayyeen kalee dubbate san arra ifa baasee jechu dhugaa Taayyeen dubbate san arra ifa baasee jechu sigale dhugaa yoo ati nama dhugaa taate yeroo hunda dhugaan ta'e ifi gartee wanna taate jechu ifi dhugaan ifi dhiibattee baati jechu cubbuu yeroo dura dhuftu tana laal waan dhugaa hagoydutti fakkaatti waan dhugaa hagoydutti fakkaatti bakka hoggii gartee suufa OBN irraa uffatanii maarre jaanii Taayyee irratti viidiyoo waraabanii maal godhan bakka waan guutuu isaanii waan kana kontrol godhan itti fakkaatti garuu dhugaa dhaabsisu sigale abadan numa danda'an arra Jawaar Mohammad gabbahee dubbatee jechuudha akkana itti muddi jawwu ansilaayoo xiyyaati Jawaar Mohammad kaafaa ollee dhiisee ummata saatii guutuu ilma sabaati inni waan ta'eef ummata saatiif gartee akkamma eegale kanatti sagalee yoo ta'e rabbiin gartee irraa jaalataa jechuudha dabarsi laal nama tokko makiinaan fuutee bakkatti zinaa godhan yoo geessite nama sanii fi atilleen dilii sana adda qooddatta qabadhu dubbiin ansiin jutan nama tokko makiinaan fuutee makiinaa teetiin bakkatti isaan badii dalagan bakkatti isaan zinaa godhan yoo geessite atiis waan san keessaa qooda qabdaa jechuudha OPDO dura wayyaaneen gadhiittee bulchuu jirtu namni bilisoomse si Jawaar Mohammad
waan oppiidiyoon godhu jirtu dhiiga oppiidiyoon gannaqu jirtu zarafi oppiidiyoon ummata Oromoo zarafu jirtu keessaa atis qulqulluu miti rabbi waliin isin gaafata sigale baatee dura dhaabbachuu qabda callisuun mallattootti jaalachuuti sigale callisuun mallattootti jaalachuuti baatee kaarraa kana dura dhaabbachuu qabda ani keessaan qabu an keessan jiru Oromooti yana dhageeffadha Oromooti yakubana qabaadha rabbii xiyya qubana qabaadhu an keessan jiru gartee jara kana oofeechi geessee tiyyaafuu na hidhanii tiyyaafuu biyyaana baasanii an keessan jiru jettee akkamma dura dhaabbachuu jirtu kanatti hanga dandeessutti dura dhaabbattee ummata keetii sagalee ta'uu qabda. Amma rabbiin marroo dirribaa hujii isaa tabirorraa gaafata malee PP haala mijjeessitaniiti abaa wajjin PP fuutaniichi geessitanii ummata ficcisiiftan jee rabbirraan gaafatu jechuudha. Namni jalqaba bahee PP dura dhaabbachuu qabna jee murteesse marroo dirribaa waan ta'eef. Sigale. Saniifu wanta tana siitu oppiidiyoo jalaa oppiidiyoo tana siitu wayyaanee jalaa bilisoomse. Oppiidiyoo duraan namni yoo fedhe mana farshootti ergatu yoo fedhe kondoomii biti jettee wayyaaneen ergatte oppiidiyoo gabra fuuteeti qawwee harka keessee ummata sii ficcisiisu jira akka arraa kanatti yoo dura dhaabbatte haala wasa haalan dhuguma dhugaa walitti himneeti galaal dhugaan ummataa dhuga feeti beeka kijibni kijiba dhugaanis dhuga qabdi ummanni Oromoo xaragamaa jira dhumaa jira wanni madurriyyeen barandarraa wal ijaartee mootummaa ifiin jettu kana ummata xaragaa jirti ansiifin qaallichi maangorra jiru waa takka waan ilma namummaa takka namummaa wanni jaamu keessin jirtu aangoo saa malee dhugaan sii anarraa eegali anamma diliisaniin firraa buusu jira an keessan jiruun jechuu jira bar dilliin ani iyyuu an keessan jiru yaa rabbii xiyyaan dur deeggaruun ture amma keessan jiruun iyyuu jira bar dhiiga namaa kagannaqa mukeessa ummata saama mukeessa ummata zarafa mukeessa yaa rabbii xiyyaan jiru jechaa jira si'ele saniifu jawween kiyyaas akkamma eegale kanatti yaa rabbii xiyya anaatu bineensa kana bilisoomsee gartee nama godheechi kaa'ee anuu garagalanii na ciniinanii sigale anis keessan jiru jettee gabbaatee dura dhaabbattee tokkummaadhaan faccifne ati dhageettii qabda rabbii dhageettii sii kenna sigale meeqa naman dubbii naafi sirrallee eenyurrallee hayyuutu kan rabbii dhageettii dhorkatee jaartumaa fi ilmaan isaa iddoo taa'u jiru meeqaa jira beeka dhageettii rabbii sii kenne tana fooyyeen sii kennaadhaa bar giiftii bar rabbii keetirra sigale saniifuu jawwee xiyya akka arra baatee dura dhaabbatte kana dura dhaabbadhu dura dhaabatte kana dura dhaabbadhu propaganda wanni kun ooftu ummanni Oromoo irra baruu qaba ummanni Oromoo dammaqu qaba ummanni Oromoo nagahee jechuu qaba hayyoonni Oromoo wanni afaan qabateef gartee ummanni Oromoon bilchaanne jechuuf isinii bilchaachuu qabdan ummanni keenya isiniis rabbi sodaadhaa bilchaachuu qabdan nama isiniif dubbatu adda baaftanii khafaayidaa isaatii dubbatu adda baaftanii beekuun dirqamaa jedhu dirqama naafi sirreeyyu namoota gariin harka kajaawar maaliif afaan ingiliffaatiin barreessa eenyutti himuu deema maaliif afaan amaaraatiin barreessa maaliif jaawar maamma jechuun amma bar aktiivistii miti bar bulchaa biyyaati nama afaan ingiliffaa dubbatu bulcha nama afaan arabaa dubbatu bulcha addunyatti himaa jechu afaan ingiliffaatiin afaan amaaraatiin sabaa sablammiichi keessa jirtutti himaa jechu sigale himaa jechu afaan fedheen barreessuuf mirga qabu amma aktiivistiin akka xiyyaa kun hoggiin afaan arabaa faa dubbadhu maaliif afaan arabaa dubbattaa naan jechuuf mirga qabdan sigale maaliif afaan arabaa dubbattaa naan jechuuf mirga qabdan
Maaliif an aktiivistii keessanii waan ta'eef aktiivistii Oromooti waan ta'eef Oromottiin mujjira waan ta'eef Oromoon afaaniin an dubbadhu kana understand gooti waan ta'eef afaan biroo dubbachuu qabu jechuudha. Garuu nama bulchaa biyyaa tokko nama siyaasaatiin maa waan kana barreessita maa kana goota jettee waan amma piippiin olola amma piippii wal keessa ooftu kana uummanni Oromoo gurra kennuuf hin qabu jechuudha. Sigalee. Saniifuu Jawaar Mohaammed jalqabbii gaariidha. Adda dhaabbachuun qabu jechuudha qabsoon. Qabsoon sabaa xumuran qabdu jechuudha. Hanga galma bakka barbaadameef geessutti. Hanga bakka barbaadameef geessutti. Waan CV marroon dur gartan san marrootu nama hunda dura arke ani jaldeessaa fi maarreen bilisoomsa malee galu jeedide atilleen waan amala namicha kana gartisan namni hundi markee jirbuleezu laal namicha ozoon haarayaatti utaalteeti kamalee taate nama kana huggi hanga laafatu itti nutaala laal namicha humna qabutti haaraya nutti haaraya fiifu amma dhalaan kun bar huggi dura intal taa'ii qaray intal rabbi sodaadhu heerumni gaarii miti nutu waan finnen garree taa'ii qaray hoggi maatiin jettu anni neerum tokkichaan jaaladde barandarraa wajjiraaf mukhaalaati wajjisiisan jettu maaliif heerumni sun itti haaraya jechu gaafa garuu dhayitee waan bultiin qabdu garte takkaani sokkiti takkaana raayii jette qiyaamaa keessibe namichi nutti haaraya gaafas gaafa ati gartee warra addaa jettee lafa riidee qiyaamaa keessusan namichi nutti haaraya afaan isaanii beeyta afaan isaa daima kan ummata noobeliitu shawwadee noobelii fudhatee beeke sigale ummanni noobeliitu maali miskiinni kana kan rabbiin addunyaa fide jedhani sigale biyya san furmaatuma rabbi fiduu fi deema jedhani biyya san furmaatuma rabbi fiduu fi deema jedhaniiti addunyaa guutuu shawwadeen noobelii fuudhee beeke nutis gaafa san shawwadamnee jechu amma namni hundi gubate arkila amma namni dubbachuu qaanfate bakki inni namichi kun qunxuute sigale Ameerikaa guddoo tanarraa eegali namni namichi kun hin gubin hin jiru jechu sigale hin jiru jechu saniifu la amma yeroo la geesse yeroo amma malee haaree sanii yoo lafa utaalan wanti faayirbaagiin isaa gatii nama kafalchiisaa jechuudha. Sigale gaarii miti laanni jarjarte xiqqoo gaafa sanarraa amma ibbartee beeta yaa jawwee amma sirritti ibbarteeti amma waan gaarii irra jirtana qeeqallee qeeqa tasgabbaawaa qeeqa barsiisaa qeeqa gartee gorsaa qeeqa gartee wal guddifachuu kana sigale kan qeequ jirtu sigale akka dursan qabaa ganna dhiisaa bakka miti bokkaanu filorno raana nambisu maarre wanni girgiriin sun calm down ta'uun kun beeki mallattoo bilchinaati beeku sigale warshaa fi girgirii dilli kun nagartan akkaan isin godhu miidirkishuu girgiriin kun amma sigale akkasi qabbanaa'uun kun gartee ati isteeppii kara bulchiinsaa sigale isteeppii kara bulchiinsaa achi tarkaanfachuu argisiisaa saniifu wanni arraati barreessite 100% perfect haatti fuuf dhugaa taayyeen dheengadda dubbachaa ture dhugaa taayyeen gartee girrisummaan faarsee bulaa caalaa namni taayyeerra duule girrisaa beekan faayidaa isaanii dhaban maarree isaanii dhaban maal piippirraamee piippiin mataan isiitu faayidaan qabdu faayidaa maal irraa eeggatame sigale mee piippiin ifiifuu faayidaan qabdu faayidaa maal piippirraa eeggata isin amala piippiin beeytan nuti tempereechara piippi qaama piippii hanga oowwuun siima sigale amma diyaaspooraa irra guddaa warri abbichuu haga ammaa jalatti hafee juukhum maaliif akkana jechuu jiranii hoggi viidiyoo waraaban viidiyoo tana keessaan kaadiretti erganii kun olaala akkattiin isin faarsa akkattiin proposaalli kiyya sun waraqaan tiyya sun eeysan hageesse karaa sii qabattee jirti jabaadhu jaan
yoo takka sanuu akka tasaa jalaa kaasaa beeksilki warra faayidaa qofaa jalatti hafe warra ifiifuu yoo aabaa'oon dhufte matanarraa murti jee yaadu garteen warra gartee lubbuu fi baafachuu jalatti piipii jalatti hafe malee namni sabaafiin qabsaa wajjuu ha piipii wajji yeroo ammaa dhaabbachuu jiru hin jiru. Igale yeroo kanaa tana laa yeroon qabsoon sii gadoodhaa jawweeti yeroo hayyoonni hundi gatii isaa harkate akka sheekka abbutaa kun gatii teenya harkannee tattaa'u jira hoodho gatii teenu hin jeenamichi. Igale hoodhaa gatii teessan nun jee akkuma siifi lammaa hoodhaa gatii teessan isin hin jeesan gartee nutis akkasumatti hoodhaa gatii teessan nun jeeti tattaa'u jirra jechuudha. Amma yeroon qabsoodha laalla yeroo taa'im jaawar jechuun beeka amala miisii qabaa beeka amala miisiin bara uggii taphatanii itti fidan goolii tanatti tuquuf qophaa'a amma laali itti tuquuf qophaa'e. Igale itti tuquuf qophaa'ee gabbahee jechuudha. So saniifu itti tuquu tanagaa ummanni keenyaas goolii irraa qabdanii maarree irraa qabdanii igale yoo girgiriif keeysan san isinuma khadiiraa beekaa.